amma qabnee taa'aa jirra. Saniif gamta koonis ayyuunis asii gartee qabdee jirti jechuudha. Ayyuunis Saidoon gartee natti jirame fakkaata. Natti haasawaan jiru, na taphachiisaan jiru, maal na godhaan jiru, xiir na godhaan jiru, xaa na godhaan jiru, mii na godhaan jiru, oo na godhaan jiru. Obboleettii tasgabbaa'ee taa'e. Namichi ifiif gartee mimicciramee jira. Saidoon Gondar deemuun qabaa jee baay'ee gartee hedduu nu rakkisaa ture. Haalli gartee amma isa itti qabna jirrus dhugatti gartee hedduu ulfaataadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofii Yaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin barakaatu. Yuutuubiin kun yuutuubii gartee Yaasuu Birraa viloog isa lammaffaadha. Namoonni gartee sabskiraayib godhin irra galaatis sabskiraayib godhamaa ta'adha. Asinillee waan dhaga'u qabdan yeroo hundaa'u isin biraan hin ga'a hanga dhumatti nu wajjin turadha. Hordoftoonni keenya akkuma gartee quba qabdan Saidoon gara biyyaa galee jira. Durarratti waa'ee gartee Sumayyaatti wal qabatee Sumayyaan haala hamaa keessa jirti. Haala hamaa irraan nu gahaa jirti jechuudha. Hunduma keenyaa'u kuni Sumayyaan gartee yeroo takka gartee sanaan jiratti, yeroo takka immoo adaniin jiratti biyya Yaman jechuudha. Yeroo takka immoo kara biyya galeen jiratti haalli gartee isiin oofaa jirtu kuni dhugumatti gartee hedduu nu shororkeessa jira. Hedduu gartee nu yaachisa jira jechuudha. Maaliif? Sumayyaan gartee waan hojjettu itti yaaddeeti faana gartee dhoofattee dalaydee jechuudha. Kan ogaan jiru amma adaniin jiraattee viidiyoo gadhiisti. Adan jiraachuu wanni mirkanaa hin jiru. Sanaan jiraattee viidiyoo gadhiisti. Sanaa jiraachuu sidhaa wanni gartee mirkanaa hin jiru. Mana keessa teessee mana gartee algaa mana gartee hoteela keessa teessee viidiyoo raabdee jechuudha. Garuu qabatamaan gartee bakka isin jirtu wanni beekamu jiru. Manni sireedha. Adan ta'uun ibsu yookaan sanaa ta'ullee hin ibsu jechuudha. Ammaan tan immoo kara biyyaa galeen jiraattee viidiyoo raabdee gadhiiste. Biyya jiraachuu sidhaa immoo wanni mirkanaa hin jiru. Isiidhaa jee malee wanni gartee qabatamaan namni tokko irraa beekuu danda'u hin jiru jechuudha. Amma isin biyyaan galee jiraattee viidiyoo gadhiiste turte mire Saidoon gartee biyya galtee jirti jee hogguma san gartee tikeeta muratee kara biyyaa dhufee jiraachuudha. Ana gartee ana ganama rafaan ture Saidoon na dawwale. Hoggaan na dawwalu bilbila galalu bilbila kasaati. Wala hoggaan jiru aboo dafii makiina qabdu qotu hin jee maali boo isiirte kuna bara asin jira boolee airport international jira dafi. Ani fi fokkiyuun jechuu baay'ee rifadha jechuudha. Hayyeega keetiin makiina qabadhee fiigee dhaqee hoggaan dhaqu aboo maali Sumayyaan burku dhuftee biyyirti isidha barbaada. Aboo maaltu ni maraatti obboleessu tasgabbaa'e. Akkamitti isin viidiyoo waraabdee gadhiiste jechuudhaaf akkamitti dhufta akka maal mirkaneeffattee dhufteedha. Bakka isin jirtu waan irraa beeyna hin jiru hangam qabatama beeyna hin jiru silaasoo airportii Finfinnee keessa dhaabbattee viidiyoo gadhiiste agarreetti lookeeshina naannoo sun waan beeynocha mirkaneeffannee eegaltee jirte jenne meebi gartee dhufte. Ammaan tana viidiyoon gartee isin biyya galeen jiraattee gadhiiste viidiyoo mana keessa teessee waraabdee hin beekamu jechuudha. Kuni dongora sirriin goona hin jeen. Achuma airportii keessa dhaabbannee kan wal karaa turre jechuudha. Aboo dadhabeen jiraati jeellola eegalee obboleessu tasgabbaa'e. Akkanatti hin mul'atu namni kuni horiin taane nama gartee ija gurra qabu, nama gartee aqli qabu, nama gartee yaadu, nama gartee maallaqa gannaqee deemaa jiru, ifirraa bartee baasee kafalee deemaa jiru. Saniifuu nama badee nama gartee akkanatti hin arkan hin jeen. Amma mee deemnaan jee wal darbaa galee jechuudha manatti. Amma shaaworii fudhatee laaqana nyaannee amma hin deemaa. Obboleessoo is deemta. Gondariin deema jemmas. Gondarii maal goota? Sumayyaa barbaade. Obboleessoo amma gaalubbuu ta'e dhabu deemta. Nama kana gartee Gondar deemee kara biyyaa galee wanni mirkaneeffamee jiru. Ati immoo akkanuma Gondariin deemachuun kun sirrii miti. Tasgabbaa'in jeen anis hanganumattiin ayyuudhaaf dawwale. Saidoon dhufee jira jee dawwaleef. Ooshee fila dawwale. Amma dhagee jechuun maa dawwalte jellolee aboo hay maaliif gad dirqama. Dhuftee khalas gaa wajjii an kophaatti yaarakachuurra isaanis gartee haa arkanii. Wanta nagartiin wajjin ashar godhatanii haa dhaganii hin jeenga. Akkasitti obboleessaaf ni dawwale. Ana warra isin dawwale ni dhufee jechuudha.
Garuu Sayidoon sammuun isaa gartee baay'ee jeeqamtee jirti. Baay'ee gartee jeeqamtee jirti jechuudha. Amma Gondariin deema jee. Aboo gaagu biyyi tun gartee biyya gartee hamtuudha. Si gartee oodhaa jechuudha. Karaa kana deemuun baay'ee ulfaataadha. Achi dhaqanii gartee nagaan galuun baay'ee ulfaataadha. Tasgabbaayin jeeni. Abadan deemuun qaba jee tikeetanii ilaalee kan xayyaaranii ilaalee hin jiru guutamee jira hin jiru. Guyyaa itti aanu sun ilaalee hin jiru. Amma gaa xayyaarri hin jiru obboleessoo tasgabbaa'ee taa'e. Jalqabame asumatti gartee isinis viidiyoo lamaffaallee haa waraabdu. Mee bakka isin jirtu duddubbee isiidhaa laallee dhibbatti haa mirkaneeffannuti tasgabbaa'ee taa'e. Abadan deemuun qaba. Makiinaan hin deema jedhe. Obboleessoo deemtee hin galtu. Karaan kun karaa hamaadha. Si dhiisii gartee CODC garuu warrummaan achitu gartee makiinaan hin deemu. Biyya san gartee xiyyaaraan deemteetu gartee nagaan asii deebiin ulfaataadha. Tasgabbaa'e gorsinee achi qabnee as qabnee dirqitti gartee mala malaan gartee guyyaa san oolchine jechuudha. Sayidoon sirri hin jiru. Dhugaadha namni gartee ilmaan isaati wajjin gartee yeroo adda bahee bultii oowwituu isaa wajjin gartee waggaa adda bahee waa dhibba yaadaa waa hedduu gartee dura faca'aa waa hedduu gartee itti mul'ata. Kun akkuma jirutti garuu namni obsa qabaachuu qabaa dandamachuu qabaa wanta gartee waan takka waan dhufe takka waan rabbiin fide takka irra aanu qabaachuu obsaan sabba'ee waan rabbiin fide isaaf fide jee gartee qeebalee irra aanu qabaachuu sabatu qaba. Akkanumatti gartee qilleensarratti fiiguun sirrii miti. Amma qabeenya isiin facaastu caalaa innis gartee isii barbaada gartee facaasaa jiraachuu. Maalla gartee asiin tikeeta muru asiin maal baasu asiin achi fiigu kana bilaashin fiigu maallaqa baasa. Amma xiyyaaraan dhufe xiyyaarri gartee takka dhufuunu achi deebuunu birilaafuu miti. Baasii baay'eedhaa jiraachuu. Ilmaan haadha isaanii bira jiranii rakkoon qabu. Maaliif shamarran baay'eedhaa jira kan gartee ilmaan abbaan irratti gannaqee deeme kan gartee abbaanis gartee adda bahan kan guddisan hedduudha jira bara. Ilmaan gartee haadha isaanii bira jiranii itti dhiisee caljee taa'ee yoo isiinuu gartee waan qabdu fixxee maallaqa isii barbaachise isiinuu bakka jirtu ni mul'atte jechuudha. Hoggaa san gartee innis bakka isin jirtu baree dhaquu danda'a. Ammaan tan immoo gartee akkanumatti qilleensarratti fiiguun kuni isaafillee khasaaraa guddaadha. Sumayyaa immoo gartee namni gorsee ati gartee maaloodhaa ati maaloo jee gorsee bultii isiidhaa gartee gamantaanatti akkasiin gartee daran gartee facaastee fiidu godhaa jira. Gorsi namaa gartee gaariillee hin ta'u. Irra baay'een nama keenya irra baay'een nama yeroo ammaan tana waan gaariidhaan nama fedhan irra baay'een nama yeroo ammaatti zabanaa fide jechuudha. Kuni sumayyaan gartee kanneen gartee walitti qabatteeti walitti gurrattee kana hojiirra oolchaa jirti. Kana gartee hojiirra oolchuun isiidhaa gartee isii miidha malee nama san gartee warra gartee gorsa hamaa isii gorsuun gartee hin fayyadu jechuudha. Sumayyaan gartee tasgabboottee wanni teetee jira bakka jiru gartee asiin jira jettee if mul'istee kalas takka gartee dongortee lama sadii ammaan tan ammoo akkanumatti gartee itti fuunsuudha kun gaariin ta'u amma dheengadda ammas intoloo wayii osuma taa jirru barsumayyaan Dubaay jirteetti. Asuma Sayidoon utaaleetuma gartee utaalee osuma gartee waa dhugu jirru nurra gannaqee amman deema tikeeta namatti fiizaa na barbaadan jee aboo maal taate nin deema eessa Dubaay ani bade intala tanaa jee qabatamaan wanni isiin beektu hin jiru kanumatti gartee maaliyaanii ifirraa jettee fakkaatti ifirraa jettee Dubaay deemtee maal godheeru tunis wacii biraatti tasgabbaa'e jennee qabne gorsine miciyyoollee gartee deebee dawwalee fi obboleetti waan irraa hin beekne tana asii nutti hin himneeti deema siin jenna. Takka immoo irra deebiitimee sirreessi. Akka gartee waan ati gartee sumayyaan gartee Dubaay jiraachuun Dubaay jiraa kateetti kun gartee akka sobatee waan hin mirkanaan akka ta'e irra deebiitii ittiin jemme. Namichi kun ogaan malee tikeeta fiizaa na barbaadii tikeeta naamuriin hin deema jaa ittiin jenga ammas namicha wacii biraan baasanii wacii biraa akka baasu hin godhini. Akkasitti lakki ani
Tana dura intala waa'ee kanatti akkas jetteetti haasofti barsiinis. Dubaay jiraachuun ooltu jette. Yaa. Akkasitti aboo hono tunusa kanatti mee ammallee isiin sumayyummaan san gartee Dubaayin jiraatte haa viidiyoo waraabduuti. Hoggosan deemtaan jee yoo deemtallee achumaan biyyalee ilaalta yoo ta'ellee jechuudha. Akkasitti qabna jechuudha. Garuu walumaa galatti haalli gartee sadoon gartee deemaa jiru kuni isaafis miidhaa guddaadha. Sumayyaafillee gartee gaariin ta'u nuufillee gartee nu shoror keessa jiran jechuudha. Nu shoror keessa jiran akka nam tokkotti baay'ee gartee na shoror keessa jiranii. Ammaan tanagaa qabna jirra. Sayidoo amma qabna jirra. Deemuun qabdu abdii robbaleessoo Gondar deemuun qabdu. Ilmaan kee taamaa ta'uun qaban. Yoo gartee du'u feete si galmeessineeti bakka itti du'anii jira eeqa. Astaghfirullah lazimii deema kan. Ilmaan kee hadiyyoo qabdu tasgabbaa'e. Silaa furbuun lubbuun gartee gaafa rabbiin baasanuu baati namni tokko nafu. Kullu nafsin daa'iqatul mawti jarbiin. Tokko nafu. Ni duuna garuu akkanatti karaa waan hamarratti du'uun kuni karaa hamaa kanaatti deemtee ifi osoo karaan kun hamaadha gartee deemtee achitti galaafatamuun kee sirrii miti tasgabbaa'e. Nama meeqa karaa kanatti nyaadhame tasgabbaa'e amma hanga tokko qabnee sossobnee taa'aa jiraachuu yoo gartee torbee kanaa miti haa dhufu keessa yoo wanni qabatamaan takka jiraatte Gondar irraa yoo gartee wanni qabatamaan jiraatte kophaatee deemuu dhiisi anuu gartee balaasanii bu'a malee waan fedhee bu'a malee sojiin deeman jeen. Achumatti gartee afaanuma Oromoo kana taphateetuma gartee hana keessaa baatuun jeen bakka. Nama yeroo jalqabaatiif gartee Gondar deemee achitti afaan Oromoo dubbatee keessaa baasan haanaan jaanii. Akkasiin jeen kan isaa. Egaa saniifuu qabatamaan isiin achiin jira jettu. Hunda keenya wal gurannee deemnaa achumatti gartee haa muka isaa yaasanii. Uummata gartee yeroo jalqabaatiif Gondar dhufanii achitti afaan Oromoo dubbatanii achitti keessaa yaasan haanuun jaaniin jeengaa. Sanarratti walii gallee ammaan tana qabataman yoo gartee torbee tokko kana dhahinee Gondar deemnaa jechuudha. Akkasii walii gallee amma qabnee taa'aa jirra. Saniif gam tokkoonis ayyuunis asii gartee qabdee jirte jechuudha. Ayyuunis Sayidoon gartee natti jirame fakkaata. Natti haasawaan jiru, na taphachiisaan jiru, maal na godhaan jiru, xiir na godhaan jiru, xaa na godhaan jiru, mii na godhaan jiru, oo na godhaan jiru. Obboleettii tasgabbaa'e taa'e. Namichi ififu gartee mimicciramee jira. Yeroon tun gartee yeroo gartee filaati miti isaafi. Yeroon tun gartee isaaf yeroo gaddaati. Fitinaa keessa jira. Hanga gartee sojiin haasa'e wajjin haasa'e. Hanga sojiin taphate wajjin taphadhu. Tan sana achi na dhiisaa jira maal na godhaa jira tasgabbaa'e waan kanaan dubbatanii. Akkas jeetiin gartee ayyuullee irraa qabaa jira. Ishiinis ni jira mitiire. Waan takka itti fakkaati. Akkasitti amma hanga tokko wajjin jiranii qabna jirra. Ishiinis du'aa guddaadha nama gartee Sumayyaa arkee gama gartee WhatsApp keenyaatiin Telegiraamaatiin dubbisaa jechuudha. Bakka isin jirtu nutti hima. Hadaraa isin jenna. Maatii kana gartee du'aa godhaa fi waan gartee irra geenye waan gartee dhageenye xiqqaatus guddatus ani isin biraan ga'uun kuyyaa hafan qabu jechuudha. Galatooma ulfaadhaa viidiyoo laayik shar godhaa. Yuutuubiin kuni yuutuubii gartee Yaasuu Birraa Vlog isa lammaffaadha. Asiinis maatii ta'uu hin dagatina. Assalaamu alaikum.